nagaa keessanii kun qophii Itoophiyaati. Qophii Itoophiyaa keenya nagaa torbee darbee saba shinaashaa irratti xiyyeeffachuudhaan waa hedduu isin barsiisneeti turre jechuudha. Torbee kana immoo akkuma egaa uffata uffanneen tilmaamtan gara naannoo Affaaritti yaadaan isin imalchiisuudhaan naannoon Affaar qabeenya uumamaa maal fa'aa qabdi, sabni Affaar aadaa isaanii maal fakkaata, afaan isaanii maal fakkaata waan jedhu irratti egaa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee tanan jira. Anis egaa horroomannaa isiniin jedheen jira. Horroomannaa jechuun akkam jirtu ijoollee jechuudha. Nan dogoggore? Sirriidha. Mee daa'imman hin dura olluu bari? Maqaa kiyya Muhammad jedhama, kutaa afaan Afaarirraa. Mee ijoollee sirriitti afaan Affaariin nagaa nuu gaafadhume. Horroomannaa micitoonuu anuu Muhammad Gacas Dicsitaa Afar afee hedda kenniyo. Afaraa mangooftan aadaa lehtan ayyuunta kennihi. Asaa kaadukuu Afaraa Luusii wanna hinna maay kaadukuu dalooluu Ertaalil tamiddigeehtan baaro kenni. Maal jetteemme? Afaar aadaa baay'ee qaba. Afaar jalqabarraa Afaar aggaa ka'e Ertaales, Luusiis, Daloolis kan beekamu. Kanaaf Samararraa kiiloomeetira 50 akkas Ertaalee in argamti. Kana kan jedhe. Egaa ijoollee akkuma dhageessanii naannoon Affaar bakka argama sanyii ilma namaa isa jalqabaati. Akkanumas egaa Ertaalleen lagni Awwaash illee godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii ganda Awwaash Boolee irraa madduudhaan dhumni isaa eessatti jechuudha? Affaaritti jechuudha. Kanaaf naannoon Affaar wanta ittiin beekamtu hedduu qabdi jechuudha. Nutis egaa isaan keessaa waa tokko tokko isin barsiisna jechuudha. Mee ijoolletti aadaa uffannaa egaa uummanni Affaar aadaa uffannaa mataasaa qaba. Aadaa uffannaa kana keessa egaa tokko anii fi ati uffannee jirrudha. Uffanni kun maal jedhama? Yeroo akkamii uffatama? Uffanni kun kan dhiiraati. Kuni hundus adi kan uffatamu. Kunis aadaa masnaf jedhama afaan Afaarittis. Kunis masnafiidha. Dhiiraa fi shamarranii. Shamarraniidha. Kanarras akka agartanittis masnaf jedhamti. Kunis illeetaa jedhama. Kana ati kan uffates isa sanis masnaf kan jedhamu. Kuni masnaf jedhama. Masnaf jedhama. Tokkuma. Kanaaf maqaan isaa dubartootaas warra dhiiraas tokko jechuudha. Tokkuma. Kunoo. Kuni amossaroo jedhama. Amossaroo jechuun dhiirii uffatuu hin danda'u. Saniif dubartoota qofa. Kan dubartoota qofaadha. Egaa faaya sabni Affaar itti fayyadu hundallee argachuu baannu waa muraasa asitti uffadhee tanan jira jechuudha. An harkaa kunuu maal jedhama? Gababbirta jedhama. Kun bakka sargitti bakka cidhaa. Cidhaatti haa ta'u akkasumas bakka miidhagaaf kan godhamu saniif gababbirta jedhama. Gababbirta kunoo. Kuni firrantoo. 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 Inni morma kiyyarraa kunoo. Kunis filli dahab. Filli dahab jedhama. Egaa adda kiyya kanarrattis wantan keewwadhee jira. Innuma jedhamu. Amubbirta. Egaa faayi an uffadhe kuni warra heeruman warra heerumin jedhee wanta adda ba'u jira moo dubartoonni kamiyyuu an uffachuu danda'an? Bakka hin jiru. Dubartii hunduu uffachuu danda'u. Hin danda'a. Amma maafan kana si gaaffee bakka adda addaatti faayi uffatamu akkuma umurii garaagarummaa qaba waan ta'eef ani heeruman ani heerumin ani daa'ima godhatan yookiin immoo ijoollee godhatan jedhamee adda ba'ee jira waan ta'eef kana adda baafachuu dafan jechuudha. Mee amma garamitti deemna seete miseensota maatii keessaa afaan Affaariin haadha jechuun maa inni abbaa obboleessa obboleettii jechuun maa jechuudha? Afaan Afaarittis abbaa jechuun tokkuma Oromoo wajjin abbaa jedhama. Haadhis inaa jedhamti. Obboleessa jechuun tokko boyta. Tokko boyta. Tokko boyta. Obboleessa jechuudha. Obboleessa jechuun
obboleettii jechuun macandaa jedhamti. Akaakayyuu jechuun ammi. Ammi akaakayyuu. Akkoo Akkoo abooyyaa. Abooyyaa. Egaa haalli nagaatti wal gaafannu ni jira. Fakkeenyaa ganama akkam bultanii guyyaa akkam bultanii galgalammoo nagaan bulaa kan jedhutu jira. Uummata Affaar biratti haala kamiin nagaa wal gaafattu? Sirri maaxisseenii jechuun akkam bultan jechuudha. Maaxisseenii nama tokko yoo ta'e maaxissee jedhama. Maaxissee nama tokko yoo ta'e. Nama baay'ee yoo ta'e maaxisseenii. Maaxisseenii namni hunduu fayyaduu ni danda'ama. Sanaaf maaxisseenii jedhama. Akkam bultanii jechuudha. Nagassee guyyaa sa'a 5 yoo darbe nagasseenii jedhama. Nagasseef akkam ooltanii. Akkam ooltee fi akkam ooltan. Akkam ooltee jechuun nama tokkoof. Nama lama. Nagassee nama tokkoof. Nama baay'ee yoo ta'e. Nagasseenii. Nagasseenii fi nagassee. Galgaloo nagaan bulaa jechuudha. Tokkuma sa'a 5 hanga galgala nagasseenii. Soomaalii fi garaagarummaan qabu. Egaa fakkeenyaa fi naannoon Affaar akkuma inni bakka argama dhala namaati. Asirratti daa'imman maal beekuu qaba jetta? Akkuma jalqaba kan kaasne Affaar aadaa baay'ee qaba. Akkuma jettes Luusirrees, Luusii, lagni Abbaayis. Lagni Awaash achumatti Daloolilles baay'ee bareedaa, baay'ee mineraal. Bakka albuudonni garaagaraatti argama waan ta'eef ashaboon illee achi argama. Achumatti argama. Ijoollee dhageessanii ashaboon nuti nyaata itti naqnee itti fayyadamnullee eessa argama? Naannoo Affaarii argama jechuudha. Kanaaf naannoon Affaar bakka albuudonni garaagaraa illee itti argaman jechuudha. Kanaaf turistoonni hedduun bakka dhaqanii daawwatanidha. Kanaaf daa'immanis akka daawwatan maal gorsitami maal affeerta? Galatooma ashaboo waggaa kaasan gara Affaar irraa dhufaa. Afdeeraa fi Tandaa'u kan jedhamu argama. Saniif yoo deemtanis gara Luusii, gara Dalool, Ertaalis daawwatu turistiillees baay'ee hin dhufanii. Kanaaf Ertaalis, Daloolis bakkee ashabos jira jechuudha. Naannoo keessanitti nyaanni aadaa beekamaa dhugaatiin beekamaan ni jira maal jedhama maalirraa hojjetama? Aadaalles baay'ee qabnaa nyaatalles akkasuma. Nama keessummaa aggaa dhufu nyaata afoonidha kan dhiyaatu. Akkasumas nyaata hadoo fi ga'ammoo kan jedhamu. Mee kan biraammoo egaa sabni kamiyyuu aadaa mataasaa afaan mataasaa qaba. Aadaa sirbaa naannoo keessanitti beekamu maalidha? Yeroo akkamiifaa sirbaa? Dhiirri kan bichaan qofaa'ee jira. Kan dhiiraa fi dubartii walitti kan godhamu jira. Horra jechuun dhiirri bicha. Dhiirri qofaasaa. Horra jechuun isani sadda'a jedhama. Walitti kan sirban. Warri dhiirotaaf warri shamarranii waliin sirban maal jedhama? Sadda'a. Sadda'a jedhama. Saniif horra jechuun bichaa kophaatti dhiironni qofti kan sirban sun jechuudha. Haa ta'u mee naannoon Affaar egaa akkuma inni bakka argama sanyii ilma namaati akkanumas egaa albuudaaleen garaagaraa achi ba'u jennee jirra. Daa'immanitti mee maal himuu barbaadda? Waa'ee saba Affaar, waa'ee naannoo Affaar maal beekuu qabu mee daa'imman? Akkuma jalqaba kan jenne aadaa baay'ee qabanii akkuma jettes sanyii nama argamaati. Turistii bakkee turistis baay'ee qabanii saniif Dalool, Ertaalis akkasumas
دوحولوجي كان جدا مجرى قرا أواش جرا أواش شبت سنيف سسن أو لالون دندهاني كان يجو kanaaf daa'imman bakka kanaa carraa argataniin deemanii haa ilaalanii jettee affeertee jirta jechuudha. Akkasuma. Egaa ijoollee Muhammad irraa waa hedduu akka baratanii ni yaarnaa naannoon Affaar maaliin beekamti qabeenya uumamaa maal faa qabdi akkanumas immoo egaa haalli nagaa itti wal gaafatan maal fakkaata haalli uffannaa saba Affaar maal fakkaata waan jedhu egaa waa muraasa isinitti himneetii jirra jechuudha. Nuti egaa qophii keenya Itoophiyaa torbee kanaa kanumaan xumurree jirra. Torban immoo qophii biraa qabannee agaa walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Atis egaa afaan Affaariin daa'immanitti nagaa nuuf dhaami. Hayyee uummanaa OBN kaadu hoggamme haadulana kada yoo hayana Itoophiyaa naara gayyee hankaadu barnaamijlee Affaaraay cundaanee taay hora kaadu ku tiyaa hayan barnaamij kenne mitaagaa OBN gamme kaadu kattatanama sin lisirra umman kaadu ku barabar saytan afitte talehtan OBN ummata dongolo kinnetan tiala ne kattatanama sakadai konna bran kusin sirra me maal jetteen OBN jechuun afaan baay'ee qaba kanaaf daa'iman afaan illee haatahanii akka nu daawwatan sanif daa'imman naannoo Affaaritti argaman akka isaan nu daawwatan affeertee jirta jechuudha. Affeereen jira. Ayyee guddaa galatoomii nuti egaa qophii keenya har'aaf jennee xumurree jirra aga torbanitti nagaan nuuf tura.